السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله الله. وبركاته. أيوة أنا فاتي ده لأنه أنا قرب بيجانا. Dhugaan fuuteesin أتيا أقومي كشير سر قريب بالي فروز الفرن ديك الماسة. أي. ati صلاة. kana beekte namitti disti keessa nyaattu jiraachuu fuute moo lukka'uu fuute. أنا قاعد سيجالا دان ديلا كانوا جل ما خلق جنا لالتي دي ملي وقا قرتي كم مجود يا دفتي كم مجود يا دينار كم. Dhugama ati sila sheeka wallahi viidiyoon kan keessa moon kana narra dhufaa jira ber. أتلا إيشون كا تصانيمه تدي زمي مالي نفور أبدي دم. Inshallah wallahi akka miidiyaa kanarraa galchitu abdii qaba. Rabbi sila gargaaru. قال شيء لما قال جا. Wallahi dubbiin ni jajjabaatti. Distii keessa nyaachuu akka dhiiftu miidiyaa kanarraa akka galtu abdii hedduun qaba inshallah. Haadha faate illee rabbiin akka anajiisatti haajiisu jettee du'aayi naa goote dhan ta'u ofiitiif hojjiitee bakka hin geenne maal ana du'aayi goote kalee sadattee hadha du'aayin isin naa gootu kan malee. هاي أتي دواي أبين ما جت شو دبل دواي اللي ندي داسا. Yaa abdii waa asii namni wayii hin heerumne balaa ana dhaabe warri miidiyaa kun ati hin heerumtu ati maal hin taatu gaafa makiin heerumte nama raachanii intalti ati dhalte heerumte atasuma taa'i asuma haasai asuma lallabi. أنت تعرف تأتي مالك وجدت سنجاي. Amma asii nama takka wayii ladda dhiira wayii laddatti nan argine barkeessanitti barisanii sila haadha faate fuudhaarta jechaa dhageenye. Video tokko galee natti dhufee ka eno kan si maal jedha. Kuulama kuulo waan akka isan jedha. Veeloo uffattee dhaabatte video tokko. Wayii keessa. Kuulo Deemanii keessanitti barreessanii bar. komantii irratti amma komantii san gattuqee ilaalee baga haadha faate dursitee haadha faate eenyutti haftii atama miidiyaa irraa hin galtama mee komantii san gasseen alaala. Bakka Sanii yoomti bar aanammoo odoo dhiira wayii laddan na argani keessan dhaqanitti barreessan sila haadha faatee fuudhaarta jechaa dhagaye dubbiin dhufaa sila mee wallaa jedhe dandeettaaree jedhanii gaafatadha dandeettaaree namni hayi mee wallaa dhugamaan jaalattee sila wallaa rabbis wallaa fusuqa dubbiin uumini faatti jedha akka waan ofii isaa waliin na bulchuu wayiiti ansaabni kun itti bu'e ansaabni kun jechuun akkanumatti ilaalanii sosodaatanii bara. taadaa ofii akka waan tokko jira. Amma haadha faate namni akkana miidiyaa irratti ilaalu nama isiin amma akkatti isiin amma gorsee yookaan isiin akkatti qalbii fayyaatiin isiin taasisu kana jireenyi isiillee akkuma miidiyaa kanarratti amalli isiillee akkuma miidiyaa irratti amma taatu kana akkasitti fakkaata. Namoota hedduu akkasii bara dogoggorri nama hedduu akkasii. Ardii irratti yoo ati ilaaltu fi haala jireenya isii yoo ilaaltu akka miidiyaa kanaan isiin nama biraati miidiyaa irratti jireenyi isiillee nama biraati. Namni kana addaan hubatu wallaale. Ni galaami. Hubatu wallaale. Kanaaf taa'anii gadi ta'e baqa jechuun akka nama abjuu arguutti ta'e. Ni galee. Saniifin gaafa isiin heerumte immoo maal akka taatu namni kun arguu hawwee bakka bira taree amma yoo heerumte dhaqaan ofii waan jechuudha yoo heerumte. Eenyu si ebalu si haafuu ebalu si waan jireenyi si kanaa miti. achi bar dhaqanii keessan bar bakka guddaan seenna rabbi hedhite si ajjeefti jedhe. Akkas. Binte yoo tana riisarchii gabaabdu takkaan gaggeesse haadha faatee irratti jechuudha. Dhugaadha namni kun akka gartee alaalaaltu osoo hin taane nama kana namni kun jireenyi inni miidiyaa irratti jiraatuu fi jireenyi inni lafatti jiraatu gargari. Waan inni qoradda keessatti waan takka takka gartee taaniin hubadheetu jira. Inuma achuma booda gartee inuma jaaladhee kuulletu dabaluu yaade. Haa ta'u ammoo namni kun Ana fuullee walitti dabaltee jennaan inshallah korrisi manaa irratti ijaarata alga lafa kan nuyi. rakkoo qabu walitti gadhiisee jiris ilaala ta'eeti. Ammoo haa ta'u akka namni kana akka gartee miidiyaa irra garru kanaa miti namni kun laayifii isaa talafaa kophaadha taasirra jiraatullee kophaadha. Dhugaa dubbachuu fi waan inni qoradhee gartee achirratti gartee riisarchii akka gaggeessan keessatti waa hedduu takka taaniin gartee adda baafadheetu jira. So kanaaf asirratti dubbachuun barbaadu ammoo namni asirra jiru kun
akka asirratti garuu kanaa miti jechuun barbaada gabaabsee ta'u maaliif? Lakki Nuraddiin nama maaltu harkaa wal dha'e si fakkaata. Ati faatee dhuftee as gubbaa teessee yogguu akkana haasoftu jechuun gorsaan haa ta'uuti kolfaan haa ta'uuti waanuma ta'eenuu yogguu akkasii haasoftu. Amma nama as jala jiru kana keessa parsantii olaanaan kamtu akka jiru beektaa nama jireenya lafaatii fi jireenya as gubbaatti haasamu kan addaan gargar baasee hin beeknetu heddummaata. Kana beekuun dirqama bare. Waanuma akkuma as gubbaa jiramu kanatti lafarratti illee jiramaa jetee akkasii ka'amanutu jira. Haa ta'u namni kun ana dabalatee haati faatee lafa gadi buunaan nama lafaati. Jireenya lafaati. Nama tasgabbaa haadha tasgabbii fakkeenyaaf nama amma as gubbatti yeroo haasofnu kolfaa taphachaa waan barbaanne waliin jechaa haasofnaa miti. Ani faatee gabbuunee bilbilaan nama noormaaliidhaan nama nagaati qajeellotti waan jiruuf jireenya haasofnaa. Haala jiruuf jireenya haala maatii haala oolmaa bultii haasofnaa jechaadha. Wanni miidiyaa irraa tasumaayyuu qalbii keessa siin dhufu gaafa lafatti gadi buute. Namaaf kamtu dhufa namni kamitti hubata seeta akkuma as gubbaa jirtu kana lafarratti illee jirti. Maaf heerumuu dhabdee ta'ee jechuun namni kun heerumuu dhiisuun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma argiteertaa nama silaa wanni illee ilaallatu miti. Isiin maaf heeruma dhabdee gaafii yoo barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf fuullee fi haadha faatee miidiyaan kun haga isaan miidhallee ni qaba haga isaan fayyadallee ni qaba. Tokko waan siin jedhu abdii. Sodaatu eenyu ibidda ergu barbaadda fuudhi kaa oduu siin jedhe. Awoo nuti hajjechaa jirru koottaa fuudhaa yookaan gartee dhimma fuudhaa haasa'uutu hin jiru. Dhugaa jirtu haasa'u jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee isii hoggaanitti himane dhugatti gartee nama dhugaa qabuusi namni kun akkuma isinuu jettan nama kana itti dhiyaattu malee isin bartumas. Yoo itti dhiyaatte malee akkanuma nama kana waa'ee nama kanaa dubarra teessee murteessuun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaaf warri gartee azzala yaa'ee qoomantii fi jechoota gartee silaa waan tokko asirratti darbatanii fi akkasuma waan irraan beeynerraa calma jaanii nama dubataanii haasawan kuni osoo nama kana haalaan itti dhiyaatanii dhugaa nama kanaatii fi namni kun eenyu akka ta'e silaa ni baran. Garuu namni keenya akkuma beeytan yoo ati qaatee harka dhooyte hunda harka dhaabeeyta. Sanuma yoo taate malee namni gartee si dhiyaatee yookaan gartee itti yaade namni kun dhugaan nama kanaa maali jee gartee barachuudhaaf gartee yaadii godhu hin jiru. Akkuma gartee asirratti argasaniin murtii sirratti kan nu qofa yoo taate malee. Yoo gartee ati faatee olkatee namni tokko gartee waa isiin jee nama sanfirraa arrabsite bakka guutumaa guututti akka waan gartee isiin suni nama gartee jechaan dhukkee namarra kaasu yookaan gartee arrabnisi abaleedha akkasi qofa yaadan. Amma yeroo takka hoggaanii fi fuullee biratti hin argan. Aboo ati maal achii goota? Hay akkamitti cidheetta? Akkami gastii sanirra ol baatee teessan aan jaan? Anammoo nama kana yoo xiqqaate gara waggaa torbatti ni dhiyaata. Kanaa isii wal beeynu. Maal akka isiin taateen beeka? Haadha faateetiin akkasitti walitti dhiyeenya hin qabne malee haadha faatee immoo yeroo dheeraa dubarraa isiin hin beeka. Ammoo kaniin waa'ee isii qoradhee isiin tun maal akka taate kaniin isii bare yeroo dhiyeenya kana jechuudha. Tanaaf nama kana hoggaanii fi nama tokko biratti nama gartan namni kun akka waan gartee yookaan bineensa wayita akkasinitti hin fakkaatin yookaan waan nama nyaatu miti. Kanaaf nama kana nama tokko duubaa gartee murtiitti kan nu duratti dhiyaadhaatii baradha. Laayifii namni tokko miidiyaarra jiraatu kan gartee lafa jiraatu gargari. Namoonni isin irra guddaan asirratti beektan kasilaa gartee isin sodaachisan. Akkasuma isinillee sodaattan kuni lafatti yoonii fi gartee ka isaanii waliin ka jiraattan ta'e nama kana barachuurraa maaltu duubatti na harkisee sadarkaa jettuura si geessa jechuudha. Kanaaf dhugaa nama tokko osoo hin beekne duuba haasa'uun gaarii miti jechuu barbaada. Yaa wallahi dhugaa keeti yani maaliif siin jedha beektaa Nasru ani hedduu amma ankuullee tana nan laala yeroo baay'ee akkuma jette miidiyaan kun akka kiyyatti ana hedduullee na miidheera hedduullee na fayyadee jira. Namoota hedduutu gisee an silkii itti haasa'u mootummaa biyya keessa jiraatanii caale na sodaata. Isi warri masootaa kun amanamtanii rabbi jedhaati. Silkiin maaf sagalee nan tas deebisaa na waraabaa hartaaf akka jedhu baay'ata akka waan na waraabaa hartaa sila uf shakkii onneen isaatun guutuu miti kun osaan adda walirraa haga narraa cufatu takkana dhayatte onneen hedduu warra sodaatantu jira sii galee.
akkuma asirratti ilaalan kana lafatti illee akkasitti afaan jabaatti ana fa'a indoomu waan miidiyaa kanarraa fa'a bu'uu wayii fanan se'ani akka jira miti jaarsa kiyya achuma sireera ciibsee akka nama du'eetitti homa as taa'eetiin asii lallabu fa'a itti fakkaata. Ankan jaarsa kiyyaa miti namni dhuunfaa tokko gizee mana kiyya dhufe silkii iyyuu fuudheetiin rabbi si yaadhisu namicha kana deem jala kana silkii iyyuu fuudhee gorgoruun silkii iyyuu fuudhee waa lallaaluun hedduu natti ulfaata. Unkaan jaarsa kootii miti jechuudha. Namnummaan dhuunfaatu gizee na bira dhufe jechuudha. Hedduu namaaf kabajaa qaba. Lafa irratti illee akkasuma ayinaffaadhiidha. Asirratti ammoo ija jabaadha. Namni akkana na bira taa'ee laayifii haasa'uu hin danda'an. Gingizee kophaa kiyya jiru sheexanni na gargaara ta'ee maal akka ta'e hin beeku waan dhiisuu iyyuu hin beeku. Thank you yaasu. Kanaaf namni dhugama jettee akkuma argetti nama madaala. Duuba kan kee maaltu jedhanii yaada. Ani waan haata irraa hubadhuudha. At least akkam seeta beektaa namni amma asirratti haata isiin akkana haasoitu kana wayita inni wayita akka waan isiin bar kokkee nama qabattu yoo namni waa jedhee ararte akkuma leencaa namatti rakkattu qilleensaa namatti utaaltuu kana wayii itti fakkaata. Wallaahi wabillaahi so qaamaan dhayite yoo ati nagaa ittiin akkanuma ta'an hojjettee si ilaaltu. Goota iskiriinii jedhan baqa. Goota iskiriinii jedhee nama ol jedhee nama laaluun jechuu barbaade. Sii galee. Namni akkuma miidiyaa irratti nama hubataa sodaataa nama akkanaati jedhanii irra haasa'uu danda'an. Fakkeenya akkasitti fudhachuu danda'an. Sun immoo waan lafa jiruu miti. Wanta qaamaan argitu waan dachiifisa miti. Sii galee. Kanaafiin namni waa murteessuu warri miidiyaa waa murteessuu hin danda'u. Kan murteessu nama bira qaamaan bira jiruu fi abbatu murteessaadha. Eegalee. Kanaafiin ati kaayoo kee wanti duubatti si deebisu hin jiru kaayoo kee itti fuufi. Akkas ta'e mee heeruma uummanni kun akkanatti si gaafateetiin dachii dhiphise kun illee itti yaadi. Mee yoo hafuura baafatan xiqqoo hafuura baafachiisu warra miidiyaa kanallee